Waan baay'ee garaa nama nyaatu. Maaloo boqonnaa dhabee baay'ee na dhukkubaa. Maaloo naaf firmadhaa na dhaqqabaa obboleewwan kooyi. Dadhabeen jira yeroo takkaaf boqonnaan qabu nyaatan qabu boqonnaas hin qabu jettu obboleettiin keenya kun kan jirtu Saawud Arabiyaa Dammaam keessatti. Baay'ee rakkachaa jirti, baay'ee bu'aa jirti. Mucayyoo kana sagalee ishee irraa hin balleesse, sagalee ishee sababa irraa balleessee fi sagalee ishee sirriitti iyyaa jira. Wanna maashinii kafanaatti biratti taasisaa jirti inni sirriitti iyyaafan irraa balleesse. Gara dhumaatti immoo sagalee ishee isiniin dhageechisa jechuudha. እና obboleettii kanaaf hundi keessaniyyuu sagalee haa taanu isiniin jedhe hordoftoota kiyyaa maaliif mucayyoon kun rakkina hedduu keessan jira maaloo lubbumatiyyaan baay'een dhukkubaa dhaabachuu dadhabee halkanii guyyaa boqonnaan qabu sa'aatii kilaasii kiyya sa'aatii 2-3 bichaan rafaa tanaan booda hirriba illee hin qabu jetti dhugaa hedduu nama garaa nama nyaatti mee viidiyoo kana dhaggeeffanne walitti deebinaa jechuudha wanta isheen dubbattu afaan isheetirraa dhageessuu dhaggeeffadha. Ana gosaan dhabee yommuu halkan sa'aatii 7 booddee bilbilii miicaa jechuudha. Boqonnaallee hin qabu daqiiqaa tokkoof illee jechuudha. Bakka nan dadhabee kan namaattillee nan ilaaltu bakka akka sareetti jechuudha. Amanaan jechuutti deemtee beelaa ishee godhaa sagalee naataa bakka hangidduu kana bakka asumaan jiraatan annaan jeesuu jalaati bakka daddafaatti beelaatii lubbuu bunaa baasaa ishee godhaati haasa'uullee hin danda'u ammayyuu jechuudha. Isaniidha iraatii nyaadheen ammayyuu jechuudha. Ammayyuu uumaan qammasiin hin jira lafti dheerachuudha warabbii jechuudha. Isaniidhaayyuu shaayii daabboo duwwaadhaan nyaadhee uumaan nyaatiin hin jira jechuudha. Sagalee nyaataa danda'eeyyuu haasaa hin jiruuti. Akkuma viidiyoo jalqabaa dhaggeeffatanitti sagalee ishee mucayyoo kana harka dhaggeeffattan akka rakkinni cimaan isheerra jiru mucayyoon kun himattee jirti jechuudha. Rakkina cimaa keessa akka isheen jirtu dubbattee jirti. Innaa obboleewwan koo adaraa keessa hundi keessan iyyuu mucayyoo kana sagalee ta'aa fi dadhabee jira. Halkan sa'aatii 7 boodatti bidiribsii miiccinaan jetti. Halkan qixxee jechuudha. Isa bincaa bulti. Hirriban qabdu. Sanniin boodatti kushiinaan baatu kan nyaattu immoo qixxaa gogaa fi shaayii qofa malee wanni tokko hin jiru. Maaloo du'ee na dhukkubaa jira lubbuma kiyya na baraaraa jetti. Dhugaa hedduu takka garaa nama nyaatti ijoolleen keenya wanta ta'aa jiran baay'ee biyya Oromaa keessatti dararaa guddaarra jiru waaqayyoon isaa waliin haa ta'u waaqayyo ishee hojii haa ta'u obboleettii keenyallee innaa maal jechuu barbaade tananii adaraa keessa hundi keessan iyyuu akkatti baanu beekna malee akkatti galu beeknu kanaaf obboleettii keenya sagalee ta'aa fi isin jechuu barbaada obboleewwan kooyi adaraa keessa wal biran dabarraa mucayyoon kunis akkuma anaat akkuma si'iitii nan dalagadhattee biyya Oromaa keessa dhuftee biyya Oromaa keessatti immoo siqaayii hedduu fi dararaa hedduu argaa jirti waaqayyoon ishee duukaa ta'u waaqayyo ishee hin gatinii isinin jechuu jaaladha obboloota kooyi adaraa keessan viidiyocha kana yoo agartanii sheerii godhaatii laayikii godhaatii akka namni mucayyoo kana achi baasu jechuudha. Mucayyoon kun kan jirtu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa keessa immoo Dammaam jirti jechuudha. Baay'ee rakkachaa jira. Maaloo asuma na baasaa yookiin biyya na galchaa lubbuma xiyyaa fi sodaachaa jira jechaa jirti mucayyoon kun jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo hundumti keessanuu akkuma viidiyoo kana agartanii sheerii godhaayi. Akkasuma immoo osoo rakkin tokko isinirra hin gahine biiroo irraa dhufte bilbiladhaa. Biiroon keenya yaadafuu homaas nama hin godhu yoo nuti waliin mirmanne malee biirichi wanni inni fidu hin jiru jechuudha. Biiroon beektanii ijoollee keenya sirii kan siqaayii hedduu irra agarsiisaa jiru biiroodhaa jechuudha. Isinii galee biiroon ijoollee keenya homaa faayidaa tokkoyyuu qabaa hin jiru jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa waaqayyo isin hojii waa ta'uu bakka jirtanitti isin haa tiksuu isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoota kiyyaa dhugaa baay'ee tokko na gaddisiise kan mucayyoo kana jechuudha. Hedduu siqaayii keessa jirti hin boochi akkuma agartan namni waa rakkatu malee hin boo dhugaa rabbii jechuudha. Ijoolleen keenya mana manatti siqaayii argiti. Mana keessatti immoo bakka tokko tokkotti nuti quufaa bakka tokko tokkotti immoo isaantu nuti akka malee roorrisa jechuudha. Kanaaf adaraa keessan kaawwalee birmadhaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuu fi mucayyoon yoo hirriiban qabaanne yoo nyaatan qabaanne dandeessanii hojjechuu hin dandeessan dhibeerra buutanii adaraa keessan hundi keessanuu sagalee walii ta'aa mucayyoo kana adaraa akka achi baastanii akka lubbuu ishee baraartanilleedha. Mucayyoon baay'ee na dhukkubaa jechaa jirti. Biyyuma koo akka hin galu ta'a na galchaa jechaa jirti. Sagalee isheetirraa ka'umsa fa'aa aduu dhageessanii nama boochisa dhugaa rabbii akkanatti jiraachuurraa hiyyummaa keenyan biyya keenya jiraachuu wayyaa jechuudha. Dhugaa rabbii maal ibboo hagam jiraatte addunyaarraa namni
addunyaarra hin dhuunfatu bara guyyuma wagguma muraasa jiraata malee waa dhuunfannaa garuu siqaa kanarratti jiraachuurra hiyyummaadhaan biyya keenya jiraachuu jechuudha. Innaa kanaafiyyuu adaraa keessan viidiyoo takkanaa kana yoo agartanii hundi keessanuu sheerii godhaatii laayikii godhaatii nama biraan akka ga'u taasisaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf micayyoo kanallee waaqayyoo harka diinaa keessaa ishee haa baasu. Jarri nama gaarii badaatu jira, namni gaariinis hin jira, namni badaanis hin jira. Akkuma badaan jiru akkuma gaariin jiru badaanis hin jira jechuudha. Kanaaf adaraa keessa waliif hirmadhaa'ee adaraa keessanii bakkuma jirtanitti waliif mirmadhaa, waliif dabarfadhaa, waliif dhaamsa dabarsaa isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Waaqayyo isin duukaa haa ta'u, bakka jirtanitti waaqayyo isin haa teessisuu isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee tokko na gaddisiise wanti ijoolleen keenya keessa jirtu. Ijoolleen takka ofumaa keenyaaf balleessinaa tokko immoo isaantu akka malee nutti hammama jechuudha. Mucayyoon kun amma baay'ee siqaayee hedduu keessa jirti. Siqaayee kanaan immoo hanga waggaa meeqa jiraatti? Dhugaa rabbii hin jiraatan rabbi siqaayee kanatti immoo dhiisanii hiyyummaa ofiitiin biyya jiraachuu jechuudha. Kanaaf cannaqamtanii hojjetinaa sammuu nama fardaa rabbiin ani jaalladhu cannaqamuu hojjechuu jechuudha. Dosa manni kun mana badaa ta'e ani qaatan biyya kana keessaa gala jechuudha. Garuu manni kun mana gaarii ta'e danaaga kana taa'e jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo guddaa godhaa. Waaqayyo sinaa eeguu, waaqayyo sinaa tiksuu, bakka jirtanitti isin duukaa haa ta'u isin jechuu jaalladha hordoftoota kiyya. Kanaaf adaraa keessanii ofiin gatinaa isiniin jechuu barbaade tanani hundumti keessanuu of gatuu hin qabdanii, of eeggachuu qabdanii, yeroo waan rakkin isinirra gahe daftanii gara miidiyaatti iyyachuu qabdanii akka namni isin dhaqqabu jechuudha. Karaa ta'een sheerii gootanii ijoollee biraan akka gahee micayyoo nama rakkate yookiin shamarree rakkate takka dafanii akka dhaqqabaniif jechuudha. Isinii galee ofirratti taa'inaa bakka manni sossii ta'uu ta'e baanaan ofirra hin taa'inaa dafaatee ofirraa mirmadhaa. Akkasuma immoo nyaanni hin jiru taanaan, dhugaatiin hin jiru taanaan, hirriiba hin qabdu taanaan wanta hojjettu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Maaliif hin miidhamta waan ta'eef isinii galtee hin miidhamtaa. Kanaaf immoo daftee iyyachuu qabdanii, ofirraa daftanii iyyachuu qabdanii isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Ofii keessanii dafaatii iyyadhaa, dafaatii birmadhaa isinii galee. Gaafa abbaan mirmatu malee abbaa iyyatu malee ollaan namaa mirmatu jedha. Gaafa ofii keessanii daftanii iyyattanii namni illee sii mirmachuu danda'a, namni sagalee sii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ofii keessanii ofirratti ilaalinaa. Gizee tokko rakkinni isinirra gahe obsitanii taa'inaa, dafaatii ofirraa iyyadhaa. Manni sun nyaanni hin jiru taanaan, dhugaatiin hin jiru taanaan, hirriibni hin jiru taanaan dafee ofirraa iyyadhu. Manni humaamati hojiin hin hojjetama. Maaliif hojiin kan biyya keenyatu hin taru garuu sa'aatii isaanitti fayyadamtee hojjetamu. Bakka sa'aatii hojiidha, sa'aatiin immoo nyaanni kee jiru sa'aatii nyaattee hojii kee hojjettee sa'aatii hirriiba jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Waaqayyo isinaa eegu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Dhugaa hedduu takka na gaddisiise, baay'ee tokkoon gaddee ijoollee keenya akkatti rakkachuun akkatti dhiphachuun isaa hedduu na gaddisiise jechuudha. Osoo ana ta'e yeroo si ta'e maal goota bakka kana buutee gaafa laaltu an akkasitti ni hojjedha jedhee yaadayyuu hin beeku. Dhugaa rabbii akka ijoollee kan qaqqabee hin jedhee tasumaayyuu yaadu. Dhugaa rabbii hin danda'u, sammuun hin danda'u akka ijoollee kanatti canqameef jechuudha. Maaliif bakka sammuun kee xiqqoo yoo firiisi ta'e atillee hojjetatta. Garuu gaafa sirrii sammuun firiisi hin taane waan hin taane keessa buutaa, dhibee hin taane keessa buutaa. Waan garagaraatti si qunnama jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Waaqayyo sinaa eeguu, bakka jirtanitti sinaa tiksu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasuma warroonni chaanala kee afaan raawwatan immoo sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'es galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Yaadaa fi qeeqaa qabaattan immoo koomentii irratti barreessaa. Akkasuma obboleettii keenyas immoo waaqayyoon harka diinaa keessaa si haa baasuu jedhaanii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Nagaa ta'aa, fayyaa ta'aa. Hanga viidiyoo biraatti deebi'utti viidiyoo makaraan turtii gaarii isiniin jedha. Baay'ee.